Tolee akkam jirtu hundumti keessaniyyuu har'a waloojin kan ilaallu kutaa macaafa qulqulluu keessaa Wangeela Maatewos boqonnaa 24 irra jiru akka walii galaatti yaada isaa xiyyeeffannachuudha. Kutaa kana keessatti yaadonni kakka'an akka walii galaatti sila waa'ee mana qulqullummaa sadiigamuu sodaa fi rakkoo garaagaraa fuula duratti akka dhufanii namoonni sobaanii fi qalbii badaa qabanii rakkataan ni jiraatu. Yesus barattoota isaa akeekkachiisee akka jiruu fi obsaanii fi amantii cimsadhaa akka inni jedheen yeroo dhugaa fi lammata dhufuu isaatiin akka isa eegan kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti akka walii galaatti hubachuu ni dandeenya. Toleekaa mallattoo dhumaa yeroo hubachiisu amantii fi obsa keessan akka cimsachuu dandeessan kana keessatti immoo kan nu gargaaru inni guddaan amantiidha. Lamaffaan obsa kanaan cimsachuu akka dandeessan jedhee Yesuus Kiristoos barattoota isaa gorsaa ture. Kun nuufis ergaadha. Baroonni nuti amma keessa jirrus bara dhumaa isa jedhamudha. Kana keessatti mallattoowwan garaagaraa yeroo ammaatti argaa jirra. Kanaaf immoo maal gochuu qabna, akkamittis keessa darbuu qabna isa jedhu asumaan hubachuu dandeenya jechuudha. Yesuus wantoonni inni nu akeekkachiisaa ture yookiin yeroo sanatti barattoota isaa akeekkachiisaa ture namni yoomiif hin beekne garuu qophii ta'a jedheenna. Jireenya keenya keessatti hojii gaarii hojjechuun, hojii waaqayyootti hirmaachuun bu'aa guddaa fida. Fakkeenyaaf akka Yesuus jedhetti waadaa fi abdii waaqayyoo irraa hin dagatinaa, obsaanii fi amantii cimsadhaa jedheenirna. Akka walii galaatti ilaalle kutaa kana guyyaa biraa immoo ifa boonee tokkoon tokkosaa adda baafnee ilaaluu hin dandeenya. Akka walii galaatti garuu wanti nuti hubachuu dandeenyu yookiin kutaa kanarraa wanti nu argannu yeroo dhugaa hin beekamne garuu qophii ta'uun, amantii cimsachuun fi hojii gaarii hojjechuun jireenya keenya nu baraaraa. Dhufaatii isa lammataatiif akka of qopheessinu, Yesuusin jabaannee akka eegnu, kadhannaadhaan akka cimsannu, fuula isaatti akka deebinu kutaa kanarraa ni hubanna jechuudha. Waan na caqastaniif galatoomaa isin jedha. Viidiyoo kana yoo jaallattanii laayikii godhaa, sheerii godhaa.